والله رجاو جرجع مرات تلين هذا تلتي مرات تلين هذا تلتي هذا تكرجع أمي ما نكبي كأكونه بيخينا جاتو انت اللي سينتم تبيتني أكثر من تجركت يا جماعة انت اللي سيتو مرات تلا سيقلتي بتاعي فردويت اللي قامت اللي جاتو هاتي تنجاتو قوي دي لك مخاخنا جرتي كم كان جرت ورب الكعبة هنتمتي أكما ولا تكرني أكس ما قدين إيستو جت هذه الترارات ما لي أكما قال رف الدنيا وقاسم بعدين رف فنفكاته إن مرات اللين هذا انتلتي والله العظيم سجّم مرة ما هذه تنكجت شاجرتو مراتون إساتو كإت أباسه مول مشهوجة مجانكي وهند بيكا وهند ياد هند بيكا مراتون إساتو كإت أباسه هجنت أبيجت بقى هج بيد دبئن أبيت أباسه أصوتي قاف بيكي مثلا إساس الرجراتي قويا تك أكنا سوق فتوكي أرجع أكنا نسنم أكنا سوق بيكا جت إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويو بلي وانت دادوس الأسين جرتن أنشينكي بكتي هبا فدو بكتي تنفسوا الأبيج إنك تجر هندا قد إبر يوتوبي هندا قد نسني ما داكو تواد رمون نقوتي ميواه سينا هرمي سني جلقبا همت أمورا سني التايمو قلبي أن أجيب فدا نمني هرمي سان قرقارو فيتني مو والله بالله كنو تيك توكين كي يوتيوب كي جالا جرا كارو دوباتين بروفايل جالا يو سنتن جچو كار تيك توك كوتا ارامي قرقاسن نيغلم نيغرو ما نفسني قلتي سينا ما خنا اجيب فدا ترتيبا كان اندرو سني قال كسي جرا غرو امانتي اساني جرن اغرتن جچو دا غرو ام افان كيان ترتيبا وان اسان تهنتو سنيهم ما اجيب فدا isinitti qodamu rahimami ki isinitti qodamu waan hedduuf dursee seenaa isaanii isinitti himuu qabaa jechuun waan na dhukkubsisan isinillee akka hubattan jechuudha isinii galtee tokko faamaan teenetun biyya irratti mana lama qaban ilmaan qaban jalqaba bultii jalqabaarraa bultii lama qaban jalqaba walii hiikanii jennaan ka biraa heerumanii jechuudha ijoollee lama wajjin abbaa manaa biraa heeruman abbaa manaa kanarrallee ijoollee afur qaban ijoollee afurii kana osuma mana lama qaban በጣም ይተደለገተን nama cimaa ganda keessaa jechuudha maashaallah namoo fira isaanii deemee isaan illee na himan baasoo jechuudha hedduu ijoolleen naannoo isaanii isaan akkan arginaa imimmaan qabachuu dadhaban dhugaa dubbatuudhaaf kazaan amma ijoollee afran tan wajjin ijoollee lamaan duraa sana abbaa manaa duraarraa argatan sana wajjin osuma jedhan mucaa kana in cunqursanii jiran mucaa kana ijoolleen abbaa biraarraa argamtituun illee haati taktaatu malee in jaalattu jiran haadha mitiiree jalaa nama guduunfitee nama barsiistee ka abbaan itti iyyullee ka bakka waa hunda jalaa kooluudha ka haatiin beeytanii mucaan kun baratee barumsa xumuree naan qabxiin jala hafte akka harmee isaanii irraa dhageette jechuudha qabxiin jala hafnaan karaa wanni deeme karaa Sumaalee deeme busaasoo karaa Sumaalee inni deeme jennaan biyya alaa deemu jechuudha Sumaalee kanatti akka badaa dallaalli qabee mucaa kana mataa keessa cafaqee maraache mucaan makan kee maraate jedhanii harmee tanatti himan erga kana harmeen tun ijoollee guutuu ilmaan afurii akkasitti gadarraa gaftee ammallee midhaan hundi kanaa asheete kanaa daraare osoo hasheeta kiyya hin muratin osoo waan tokko hin jedhin mucaan kiyya maraatee akkasi bahara na jalaa hin tarin jedhanii miila mucaa kana duuka biyyaa bahan waggaa 3 dura kazaa yeroo biyyaa bahan ganda keenya keessa jedhamu naannoo wayii bakka jawaara fudhatantu jira jawaara kanan beeytanii ani garuu baay'een beeku jecha dhagahe bakka kwaan du'aa itti godhanii marga faa namaa kennanii beekon du'aa itti godhanii biyyee namaa kennanii wayiiti achi jawaara kana biyyee naa kennanii jedhan du'aa hidhaan dhaqee jawaara kana mucaan kiyya yoona argu hin akkam godha hin jechuu yoona argu hin lolaa jennaan jawaara kana itti kennan jawaara kana qabataniit kara mucaa isaanii qajeelan osuma karaa deeman karaa busaasoo kana osoo deeman guyyaa 5 deeme jedhan osoo deeman karatti marsaan ji'aatti dhufe aadaa arsillee hin beeku ani dubartiin duriitu illee jajjabaa hin beeytanii akka amma nuti akka argine goonu kanaa miti marsama ji'aa kana akkitti kaayantu jira naf fakkaate saasanii galte akka arganin godhan bakka arganillee hin kaayan dhugaa dubbachuuf irra hamaan dubbiin marsaa ji'aa gaafa
isinitti dhufu akkaataa hedduu dhufee gannoon godhamuu barbaachisa. Jinni illeen hedduu jaalatti jedhan waan san wallaahi billaahi hedduu jaalatti yeroo inni jiru karallee deemuun qilee keessallee deemuun lagallee bu'uun hin ta'u jedhan marsaa ji'aa kana jechuudha isinii galte waliigaltummaan ta'etu marsaa ji'aa kana gudunfee deeman jedhanis natti fakkaata akka ho'iitti qabanii yookaan immoo uffata tuquu danda'a uffata san immoo gatu jedhanii maranii deemuu ni danda'a isinii galte kana kaakees gabbee gaafachuu wanna ulfaataa haadhalleedha. Kazaan hin bu'an isaa yoo himan dhageettani kazaan amma karatti na arganii jarri dallaalaa na qabdee jedhan jaartiin tunii biyyee kanallee biyyee jawaaraa kanallee jaartiin tunii qabrirraa biyyee kana qicattee deemtii jedhanii ammallee nam bakka waan hin taane akka waan isaan digimtii addaa dalaganii footoo ilma isaanii isaan qabatanii deemaa jiranillee mattaawaqaa isaaniillee waraqata garagaraa isaan qabanii deemallee karatti harkaa cicciranii kazaan biyyee sanilleen hedduu azabamanii marsaa ji'aa sanillee akka waan biraatti fudhatanii akka nama ajjeesutti yookaan akka nama waa balleessee deemaa jirutti fudhatanii ummaa san azaban azaab isaan azaban san keessaa waggaa lama biyya bosaasoo tana seenanii uf hin beekan jedhan waggaa lama hooma namni itti kenna nyaachuu hooma namni itti kenna dhuguu waan takka gamaa gamana wanti isaan hojjetan tokko hin jiru waggaa lama kazaa waggaa kana keessa natti wayyaahee jennaan waggaa kana keessa natti wayyaahee jennaan ka'ee mammaan keessa galan ka'ee mammaan ciccitaan bututaan kunu kira kafalama jedhanii maal gootan kunu dimcattiin harargee ta'e isaan bira jirtu yoo na himan yoo na himtu wallaahi laazim akka ho'ii kana godhatti jechuu inna amma ka'ee buna akaahee buna danfisee qorqoratti harki kun tokko na laamsha'e jedhan ijji tunillee duraan biyyattu dhukkubni amma baddee jambooyitii boorra sini galtee haalaaltu malee hin guuttattu bakka ittuma bu'a waan gara kanaan dhufuttuma bu'a makiinallee garuu rabbiin na laafisee makiinallee nan gaccaatu akkaruma naa dhaabattee qabadheetu waan tara jedhan harki kunillee na laamshahee bakka yoo qorqoraa qabu yeroo tokko makarajinna harkaa kufaa jedhan garuu kufee iman cabu jedhan subhaanallah meeshaan orma harkaa cabu kun anu harkaan cabu jedhan kufee rabbiyyoo na qarqaaru innaa amma ka'ee akkasitti buna kana osoo gurguruu osoo zooree gurguruu sumaalonni yoo barbaadde dhaabbattee waan naan jetti waan isaan naan jedha afaan kunillee naan galuu ani nama guddaa kana wanni tokko naan fudhatamu jedhaatumaan dhama'aa akkasumatti gurguradhee birrii walitti qabadhee silkii bitadhe kanaan ilma kiyya soquu eegale kunoo barri an uf beeke bara kana jedhan udda mana isaaniitirraa bahanii waggaa 3 ilma isaanii kana jettiin harargee yoo himtachu dargaggeessa karaa deemu namni wal fakkaatami ka xiqqoo ilma isaanii kana fakkaatu arginaan kun en maqaa mucaasanii riyaadi kun riyaadii kiyya kun riyaadii fi duukuma fiigan haga fuuldura bahanii akkana qabanii ilaalanii gadi dhiisan jiran innaa karaa wanni kanallee suudii kanallee doonii koruuf akka riyaadiin sun deeme ragaan qaban deemu sumaalee keessaa bahee doonii koruu isaa ragaan qaban edaa mucaan kara biyya deebi'e wal jala tarasnee galtee jiddumsa ittuu isaanillee immoo wanta ammooji uf hin beeku jedhan waggaa 2 kazaan amma odoo hojii eegalee waggaa kana keessa hojii eegalee birrii walitti qabadhee buna kana ka gurguru kana jetti galgala bakka akka guyyaa hojjetaa oolan namuu galgala waan lubbuusaa nyaatu bichaa bitatee galee kanan goone taanan guyyaa baatee dalagataa halkan qooq bulte jedhan biyya sani bosaasoo baharaarra jiranii beekaaka keemaa keessa kireeffatanii keemaa sunuu kiraadha innaa akkanatti walirra bubbuufadhee silkii caccabaa wayii waa bitadhee silkii kana bitadhee erga sanii immoo garaa nama nyaata wallaahi billa silkii sunu amma dukkanum kana viidiyoo raabancan dukkana caas gariin isaatu iyyuu jechuudha innaa ergasii riyaadii kiyya jedhee anuu nama of beeku ta'ee isa soquu eegalee jedhan achuma viidiyoo san anuu diyuutu godhee namoonni hedduun diyuutu gootanii anilleen kalaas achuma jaati ijoolleen dhuftee koomentii jedhu osoo barreessa micattii wa'ii bar namni wahii koomentii si barreesse wucaa sanin beekanaan jennaan nama san duuka buunee micattii ganda isaaniitii tawaa hundaan mucaa sanillee immoo qarqaaranillee warra beekuu baqa hin jiraami ragaa gahanaa kennitee suuraa mucallee kunooti jettee tartiiban ka gizee inni maraatellee naa ergitee ka gizee inni fayyallee naa ergitee hundumaa ka ammasaa halallee naa ergitee bakki inni jirullee na himtee arbaa guugun abboomsa arbaa guugun jiranaan jette biyya lamaan tanaa himtee innaa yookaan immootu namoota biraarraa yoo odeeffannoo fuunummoo hadaamaa jira yookaan immoo bishooftuu warshaa wayii keessa hojjeta jedhan namni kun immoo lakki mucaan garuma onni kana jira gololchama jira
mucaan bakka takka gadi hin taa'u waan fayyaa hin qabneef jedhanii gariin immoo yaada akkasii kennan isinii galte. Walumaa galatti mucaan isaanii biyya jiraachuu shuurii taanee jira. Namoonni hedduun akka biyya jiru himan, nama dhiirallee nama fira isaanii argine jira, biyya jiraan himan. Mucaan biyya jira, baharas hin seenne, Sumaalees hin jiru. Harmeen tun amma kadura guyyurraa boottee riyaadii kiyya fotoonaa ergaa, riyaadii kiyya naasoo qaas, riyaadii kiyya hiriyoota riyaadii kiyyaa jedhanii boosan udda gaafa fotoo isaanii so'inee itti ergineeti. Udda gaafa baqa hin jiraa miti waan jiru sagalee isaallee dhagahuu baatan ragaa gahaa argatanii tasgabbaanii jiran hin boohan agartanii hin boohanii jechuun wanni guddaan nu goone tasgabbeessine imimmaan irraa haxooyne abshiraasnii jirra jenneeni hamilee itti warree liibii kiyyarallee dhufanillee yoo xiqqoo dubbatan hin boohan isinii galte qal'al miira keessan galan maaliif jireenya amma isaan keessa jiranii fi bakki isaan duraan jiran sun walitti yoo dhuftu isaanii miti ana boochisee jechuudha. Fuulli isaanii kun gubatee ijji isaanii tun keessatti camcamtee jechuudha warabbal kaaba. Innaa amma ka'a galaa jennee liivii seennee akka isaan ka'anii galanii harmeetan liivii irratti argannee liivii irratti dhufanii anillee laakkoo isaaniillee soqee riyaadin arginaanu harmeetan lakkoofsa dhabne turre. Kazaan laakkoo isaanii soqee argannee dubbisnee liivii irratti dhufanii haasofsiifnee ergasii birri isaan bosaasoo keessaa ka'anii gara Sumaalee galaniin kana qopheessine. Tamam birri isaan bosaason keessaa ka'anii gara Itoophiyaa galanii kana qopheessin. Dr. Biiftuun beektan ta Dubaay isaan isii 500 riyaala isii danda'e dirhama jechuun isii danda'e 500 micattoo wayitu danda'e rabbi isaa irraa jaallatu wacii 30,000 gara Itoophiyaa galtuun jechuun harmeenteen qopheessineef. Innaa amma ningala maalirra galaa jedhan. Ningala maalirra gala tokkoffaa oorruuti yaqeetii an keessaa bahe sana itti fuudhanii itti horanii wanni tokko isaan ilaallata keessan keessa akka hin jirre natti himan. Osoo iyyuu ta'e mandara sanitti akka hin deebine natti himan. Isaan ilmoo isaaniitiif of keessaa bahanii akkasitti maraatanii biyyaa bahuun sun isaaniif maraatuu biraa akka waan isaan maraatuu biraa deemanii akka bar nama guddaa nama jechi kana fayyadamuun ulfaatu wayiiti bar. Agartanii miti footoo isaanii akkartan viidiyoo isaanii jechuudha. Nama guddaa dhugallee immoo nama injiraami. Wallaahi nama hayallee beeku jechuudha. Ani viidiyoo waraabaa jedhanii kadhadhee dadhabe. Viidiyoo Oromoon akkasiin qarqaartu dura riyaadii kee jedhanii boohaa turaniimi haga riyaadii afur argatan mee isaanuma dubbatan agartanii hin dubban. Ani kadhaa uummanni Oromoo mallaqa qarqaarsa isinii godhee biyyatti manuma illee taatu naannuma baadiyyaa keessanitti illee taatu magaalaan fakkeenya karaa gololchaa akkas xiqqoo rakaa samanniin jedhee jennee yaan liiv irratti illee kanuu waadaa galleef manni isinii hin bitamaa achi booda ilma keessanii waan yaalattan Oromoo walitti isinii hin qabdi. Achi booda kaatanii Sumaal irraa Itoophiyaa galtanii waan kana gootanii jennee hamilee itti horree itti guunnee guyyaa liivii tokkoffaa sana nama 300 irratti itti guunnee jechuun harmeetan abdachiisne gaaf sanuu bira oolan. Gaaf lammataa yeroo liivii seenuu gaaf sanuu jechuun osoo hin xumuriin micattii wahii dhukkubsatti Dubaayii keessatti dhukkubsatti micattiin sun jidduudha seentee nutti bootte. Kunoo 600 waan galuun dhabee tikkeettii jette isiidhaaf tikkeettii isii guuruu fi eegalle tikkeettii isii guurree fi eegas isii ofirraa gadi oowwuun aduun hin dhiitan illee liibirraan ba'e. Inni amma maal isin jechuu barbaade guyyaa lammataa yeroo liivii seenu namoonni akkasii abdii galan sun guutuun hin jiran. Namoonni gaafa maazarii san hamilee itti waran sun guutuun tokkittiin dhufuuf didde. Tokkochi isaanii arguu dide. Kazaan namoota biraa hojjolii gallee bakka akkaawuntiin baasna fi akkaawuntiin isaanii haa bahu atillee viidiyoo hojjedhu aslii faa biraan gahii feemasoota biraan gahii aslii bira gahuu qaba dubbiin kun jennee olii gallee machirraa gadi buune. Kazaan hin gaddamu yoon boo'ee viidiyoo hojjedhe. Ani jechuun warabbalkaa viidiyoo isa yeroo 5 hojjedhe aarii miira hojjedhe 5 gallakkise viidiyoo boohaan hojjedhu jedhee xaarii godhee garuu hin dandeenye. Waa'ee harmee sanii yeroo dubbadhu hin dandeenye jechuun miiraan dubbadhe akka misni haasaa kanamti. Isin iyyuu haasoo kana seenaa waan haasaa jiruuf irraa mureetu haasaa jira mi'eessatu hin jiru isinii galtee. Innaa yeroo sana immoo kalaas rakkoo isaanii irraa dubbachuutu jira akka badaa rakkoo isaan keessa jiran sana irraa jechuudha. Osoo argitanii bakka isaan jiran suura mugurdii kan akkaawuntii ittiin isinii baasnu ergaa jennaan wallahi aduu agartanii kosata isaan duuba jiruu fi waan isaan ergan jechuudha. Hundi isaaniitu jireenya naannoo isaan jiraatan keemama akkasiisan keessa jiraatan natti fakkaate bakki isaan halkan bulan osoo agartanii sanittuu dullatti arsii naan jedhan maqaan kiyya dullatti arsiitii jedhan. Ammallee maqaan kiyya tokko immoo maraattuudha naan jedhan biyya kanattu akkas naan jedhanii jedhan.
hedduu takka hamileen nama hundi kennaa keessattuu biyya ormaa jiraannee yaada haadha qaba kun haadha sanuudoo yaaduu dhabee kun waa hedduu jira miti reegi waan akkana yoo dhageettu bakka miira keessa galtaa kanarra yeroo dubbachuuf jedhu boohee viidiyoo sanii irratti jechuudha. Asli fuuldura kaayee viidiyoo jedhe waan jiru jijjiiramne. Tamam eeguma namni akkanaa na jala boohu malee namni tokko jijjiirame tokko hin jiru dhufe hin jiru. Kazaan waadaa gale guyyarraa fi masoota Oromoo tana guutuu maqaa isii kaasee viidiyoo irra hojjedha jedhe. Wallaahi na jibbisiisu balee wanti. Ganaa haadha faaxillee maqaa kaasee viidiyoo jedhe, Maakii Oorollee maqaa kaasee viidiyoo jedhe, Mubaarak Musammallee maqaa kaasee viidiyoo jedhe, Feemasa birallee soqaa. Kanneen guutuu maqaa kaasee isaan footoo isaanii laxxafee viidiyoo jedha. Hedduu tana na jibbisiise ani jarumaayyuu niin tuffadhe. Kanarra jedhee kaleessa kaardii ergee an kaardiin guutu warra keenyallee imoon dubbisa. Abbaa jaballee imoon dubbisa jaarsa kee jechuudha. Gin wallaahi laazim kaardii guutee aslima bilbiluuf jechuudha. Gastii isaa jala oolee bulee na diidee nagalchuu jechuudha. Barreessee harmeetee na takka rakkatee nagalcha asli nagalchuu didee warruma qoosu bichaa galcha subhanallah. Maakillee akkasuma xeengadda asli jala bule kaleessa maakii jala bule jechuudha gastii isaanii jala. Innaa hunduu nagalchuu didan. Achumaan kaardii guutee kaleessa galgala irratti kaardii kanatti guutee asli bilbile. Yookaan namarra cufata, yookaan hin kaasu, yookaan namarra cufa, yookaan hin kaasu. Baabaa sheekiriyaan ittillee bilbile waan tokko hin jiru. Kazaan maal godhee obbolee wanti warabbii adda kiyya cinqadhe maalumatti seenanummaa yaa rabbi kiyya jedhe. Kalaas viidiyoollee wajjin kalee tiktook irratti illee maaliif dhimma biraati irratti hojjechuun barbaadu takki yookaan namarra hojjedha fa'aa takki yookaan waan wa'iifaa gallakkisaa takki faa yaada kiifaa waan argifaa dubbachuu danda'a. Isaan guyyaarraa tiktookatti dhimma gallakkis viidiyoon tiktookaa nan dhibuun akka viidiyoo yuutuubbaa nan dhibu viidiyoon tiktooka bakka fedhe gattaa'ee yaada fedhe haasaa sa'aanatti dhufettis ni galte garuu hojjedhu viidiyoo tokko jedhee waadaa gale hanga harmee takkii milkeessinee biyya gallee takkii itti dhiisnee qurxii isaanii itti himnee jiraa deebi'utti. Abadan viidiyoon na jedhu jedha jechuudha. Asumaanuu namni viidiyoo kana dhageettanii harmee sana ilma isaanii bakki nu jiru beektan karaa koomantiitiin illee dubbisuu hin dandeettan. Naannoo gololchaa, naannoo abboomsaa, naannoo arbaa guuguu kanatti ilma isaanii kana waan ta'eef innaa hatta obboleeyyan isaatu quba hin qaban. Obboleeyyan isaatu lakkoofsa hin qaba obboleettii isaa sana quba hin qaban. Ani bilbilee warroonni bilbilee gaafate quban qabdu silleen jennaan ani itti bilbiluu dhiise garuu lakkoofsan hin qaba. Namoonni immoo ka duraan footoo isaa qabatamaan na erga sun hojiidhaaf bakka biraa deeme yookaan immoo tuyyuu mucaan bakka tokko dhaabbatu waan akka isaan haasaan haati tun bakka kanaa galte biyya kanaa galte wallaahi maqaa arsoomas maqaa oromoos akkuma haadha ilma namaa kamiisuttuyyuu haati tun kabaja malaan akkana kuftee bakka hin taane yoo hafti osoo waa wa'ii dhukkubsattee booda yaaddanii jirtanii ilmi isii sunillee akkanuma akka badheeke wallaahi maraattuilleen haadhan tolti obboleewwantiin amana wallaahi ragaa hojii argee maraattuilleen haadhan tolti haadha takka argee maal naqabe kaa kuno biyya keenya jechuu intalli isiin tumti beeytanii akkasumatti hojiin rakkatti yaajama intalli isiitu maraattuudha sii galtee bitaanii furda wayiitillee qaamattillee jechuudha. Haati tun jechuun goydee akka mukaa kana jirti. Akka mukaa kana jirtu warabbal kaaba hin tumti. Akkama ulata karanii akkasuma gadi hin dhiistu jechuun haati itti rarraate maaliif akka magaalarra fiddeen beeku haati sun baadiyyaarraa dhufan fakkaate innaa maraattuilleen haadhan tolti. Wallaahi laazoo. Sijjaan amma haati tun ka jechaa jirtu. Maraatuun isaatu ka itti abaasee muluma shuu jedhe mucaan kiyya waa hunda beekaa waa hunda yaada hunda beekaa maraatuun isaatu ka itti abaase haga na dhabee jetti bakka haga biyya deebi'ee na dhabe itti abaasee osoo xiqqoo of beekee mataan isaa sirrii jiraate guyyaa takka akkana soqu fotoo kiyya argee akkana dhiisne akkana soquun beekaa jetti innaa wallaahi hin beekan obbolee wanti ani gin baxaami kophaa kiyyatti cinqadha osoo agartanii isiniin jedha bakka yoo isaanillee bilbilu maal jedhaan. Amma kalaas gana akkaawuntii sirraahee bahee naan ar'allee foormi hundaayyuu guutamee jira akkaawuntii isaaniitiif akkaawuntii sirraahee bahee fi jennaan inshaallah inni jalqabnaaf wallaahi laazim liivii tiktooka kiyyaa banee jechuu qarqaarsa isaanii jalqabnaaf hedduu tana garaana nyaatan gaayis yoo laalu yoo baqa garaana nyaata waan biraatii miti warri isii wajjin jiru rakkatee jira odoosiin biyya galte gammachuu isaanii hin danda'an wallaahi billa waa baay'ee isaan qarqaaraa jira.
wanni waraqaa koppii paarentii kana ani itti ergeen namcattiin karaa dheeraa kana deemtee paarentii gootee irra faramsiistee itti as deebiste jechuu waraqaa mana baankii kana jechuu wallaahi waan baay'ee hojii xaaraa hojii dadhabaa jiran duraanillee hojii dadhabaa turan haa ulfaatan ijoollee arargeetii jechuu sanuyyuu kanaaf jazaa dalagan hundi kennayyuu harmeen tun dhugumatti harmee badheedhaan maltullee miti harmeen kamuu harmee badhee kuftee maltuu miti harmeen kamuu jechuu haati kamuu badhee kuftee nafiin waan biraatuyyuu bariinuma goonu waan biraatu birrii mabaasna bar yeroo hedduu argan dubartoonni teenna bakka caarataa garagaraa ustaazota umraa fiduudhaaf yookaan ustaazotaaf mana bituudha waan akkasiisanii waan biraat irratti birriin hin baasanii galee garuu haati tun tokko faarsii ta'uun isillee baay'ee tokko rakkise akkamiin rakkise beeytanii maqaa laallatti arsiin tun ummaa ka'aa viidiyoo tokko hojjedhaa jennaan hin hojjedhu naan jedhan maaliif hin hojjenne jennaan nama biyyarraa natti dhaadate qabaa abbaa manaa isaanii kana natti fakkaate ganaa kaartoona guurtaa ganaa maraattee kaartoona guurta naan jedhe har'allee yoo ka'ee kadhattee galte naan jedhama waan ta'eef ani hin kadhuu naan jedhan mee maal jettan ani isin ufnaa qabaa isinitti uf kenne isin ufnaa qabaa rabbiin immoo isiniif ufaa qabuu naan jedhan warabbal kaaba wallaahi obbolee wanti akkana naan jedhan isiniin jedha kanaafuu anam waan biraa takka tiktookii irratti hojjedha hanga isaan takkii wayi buusne takkii kalaas tiifa manaa godha ummaati yaganarra hin danda'u jedhee haga jalaa hafutti waan biraa viidiyoo biraa takka hin hojjedhu ummata oromoo immoo feemas oromoo ani otoo gurruma kiyya irratti illee maqaa kaasuu baatan anillee kaardiin waraan takka bilbilaa gammaa keessa jirti kun warra kennaa bilbileen irraan kaaste keessa jirti jechuu kaardiin sababa isaanii haguute jechuu namni irraa kaasuu hin jiru feemasoota keessa hundaa laakkoo isaanii hin qabu guruppiilee garagaraa keessa jiran waan ta'eef hin qaba laakkoo isaanii isinii galtee yoo isaan irraa kaasan itti yaala yoo isaan irraa hin kaasne garuu ufumaa waan godhe eegasii harka fudhadhee keessaa bira hafa innaa isinis warri uummatanii qarqaarraa jetta yoo jiraattanii karaa tiktok kiyya youtube kiyya jalalleen jira tiktok kiyya akkanuma jedha maqaa youtubeti achiin koottaatiniin inshaallah liivii kiyyan argitan waan ta'eef jechuudha fooloon adeebisee akkon komentii barreessaa anuus ni deebisa yookaan inboxii anuun deebisa waan namoota hedduu hordofaa jiru waan ta'eef innaa kanuma isiniif qoodamuu dhufe waan samoonni kana cinqaa jiru wallaahi yoo fotoo isaanii kana koppiidhaaf fotoo isaanii wanniidhaaf mattaawaqaaf na erga laaluu himimaa hin qabadhu isin jaagaa isin beeku maal akka ta'e hin beeku ani bakka fuulli isaanii kun ka duraan biyyaa akkana jiru ka ammaa akkana jiru gaafa biyyaa akkana jiran haadha nagaa akkana jiran kan garuu waggaa sadii booda akkana ta'an jechuun fuulli isaanii kun bakka ta'ee guggubatee jechuudha ijji isaanii kun caccammitee warabbal kaaba hedduu tana garaana nyaatan wallaahi billaahi maan qaba wallaahi laazo osoo an booda mina bilbila reef maal taate naanaa yoo kana bu'aa jira jedhe foto isaanii argee maan na qaba bakka yoo jaasa immoo daranuu isaanis hin bu'anillee garaa nama nyaatan osoo nama rakkanne taate akkanatti hin bu'an osoo nama keessaa hin dhukkubne taate akkanatti hin bu'an qe'ee fi aali isaan irraa kabuqqaanii dhabadhee jiran sababa ilmoo saree nama gooti wallaahi ilmoo saree nama gooti bakka isinitti hin dheeressu salaamu alaikum